Oduuteenya jalqabaati. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa kaabaatii fi lixaatiin lola gaggeessaa kan tureef hidha haaromsaa gufachiisuudhaaf jedhan. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Obbo Awwaluu Abdii gama biraatiin Oromoon gabrummaa waggaa 150 jala ture ofirraa garagalchuu danda'eeras jedhan. Oduudhumaan wal qabateen guyyaa boruu guutuu Oromiyaatti hiriirri gaggeeffamuufi jedhame. Hiriira kanas qondaalli bilchiginaa olaanaan yookaan immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa irratti argamu akka danda'an ibsameera. Hiriirichaaf dubbii Awwaluu Abdii kaleessa dubbatan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin bu'aan qormaata biyyaalessaa kufaatii mootummaa ifatti agarsiisaa jedhame. Haaluma kanaan ABO'n ibsa baaseen kufaatii barattoota mudate waan qaaneessaa jechuun ibseera. Barattoonni Itoophiyaa walakkaa miliyoonaa ta'an qormaata biyyaalessaa kufuun gabaafamee ture. Asirratti ibsa dhaabichaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin FIFA'n himata Itoophiyaan dhiyeeffatteef deebii laateen qabxii Ijiptii Itoophiyaa irratti lakkoofte akka hin haqamne beeksise. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin namoonni lama pirezidaantii Zaambiyaa ajjeesuudhaaf shira xaxaa turan hidhaan adabaman. Namoonni kun pirezidaantii akkamiin ajjeesuudhaaf shira xaxaa turanii taateen kun ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo karaa kaabaatiif lixaatiin lola gaggeessaa kan tureef hidha haaromsaa gufachiisuudhaaf jedhan. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Obbo Awwaluun gama biraatiin Oromoon gabrummaa waggaa 150 isarra ture garagalchuu danda'eeras jedhan. Oduudhumaan wal qabateen guyyaa boruu guutuu Oromiyaatti hiriirri gaggeeffamuufi jedhame. Hiriira kanas qondaalli olaanaan bilchiginaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa irratti argamu akka danda'an ibsame. Waggaa 14 oliif ijaaramaa kan ture hidhi haaromsaa xumuramu hordofee gammachuun akkuma jiru mootummaan immoo gammachuu kana da'eeffachuun siyaasa isaa dalaguu irratti argamaa jedhame. Maqaa hidha haaromsaa nuutu xumuree jedhuun qondaaltonni mootummaa uummata hiriira baasuurraa eegalee haga ofiif daandii cufanii ispoortii gaggeessuuttis wantoonni hedduun dhumaatii bishaanichaa booda tahuu irratti argama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa xumuramuu hidha haaromsaa maqaa jedhuun sosochii qaamaa hooggantoonni fi hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti akka gaggeessan ibsame. Sagantaa sanarratti kan argaman itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii waan hedduu dubbatan. Jawaar Xaafa diimaa afnee biyyatti galchine jechuudhaan amma dura dhaadachaa kan turan Awwaluu Abdii kaleessa yoo dubbatan yeroo hidha haaromsaa hojjechaa turreetti duula jabaa nurratti gaggeeffameera jechuun himannaan eegalan. Pirezidaantii itti aanaan kun yoo dubbatan dhaloonni ammaa isa seenaa hojjetudha jedhan. Sababii yoo himanis Oromoon gabrummaa waggaa 150 isarra ture yeroo ofirraa fonqolchee fi fuula isaa gara misoomaatti deebise ta'uu dubbataniiru. Namoota koree nageenyaa ijaaruudhaan abbootii gadaa Karrayyuu 14 fixan keessaa tokko kan ta'an pirezidaantii itti aanaan naannoo Oromiyaa kun gabrummaan tam akka uummata irraa buqqaate bal'inaan ifa hin goone. Dhaloonni ammaa kun aggaamii keessaaf alaa dandamatee duula meeqa injifachuun hidha haaromsaa guddicha xumuree seenaa hojjeteera jedhan. Hidhi haaromsaa salphaatti as hin geenye quba qabaadhaa kan jedhan Obbo Awwaluu Abdii aarsaa guddaan kaffalamee coba dhiigaatiin hidha xumurame ta'uu uummanni hubachuu qaba jedhan. Akka Awwaluun jedhanitti warshaa darbaa ijaaruudhaaf qofa aarsaa lubbuu meeqaatu kaffalame jedhan. Achi immoo hidha haaromsaatiif galtee barbaachisu dhiyeessuufis aarsaa lubbuu hagana hin jedhamne baheera jedhan. Galtee san dhiyeessuuf qofa aarsaa lubbuu 60 lakkaa'amutu itti kaffalame. Achi simintoo baafnee feenee laga Abbaayaatiin ga'uuf 60 lubbuu itti kaffalle.
haa ta'u malee lakkoofsa namoota du'anii hin eerre. Akkuma beekamu hidhi haaromsaa eebbifamuu dura ministeerri bishaaniif enerjii Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Ittafaa afgaaffii taasisanii turaniin hidha haaromsaa irratti lubbuun namoota 15,000 olii akka badee ture dubbatanii turan. Namoonni hagi kun akkamiin lubbuu dhaban jedhamee gaaffiin deddeebiidha miidiyaa hawaasaa gubbaatti kaanaan dubbiin an dubbadheetu dogoggoraan hubatame malee namoonni hagi kun hin duune jechuun waanuma ofiif dubbatan Injiinar Habtaamuu Ittafaa haalanii turan. Guyyaa kaleessaa pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaas yoo dubbatan sababa hidha haaromsaatiin namoota hedduu dhabneerra jedhan. Obbo Awwaluu Abdii kaleessa yoo dubbatan waraanni Oromiyaa kaabaaf lixatti gaggeeffamaa ture hidhi haaromsaa akka hin ijaaramneef danquudhaaf kan kaayyeeffatee turedha jedhan. Warri Oromiyaa keessaa lola gaggeessan ergama diinaa kan fudhatan ta'uu dubbata pirezidaantichi. Ergama diinaa kana eenyurraa akka fudhatan bal'inaan kan hin ibsine pirezidaantichi waraanni bilisummaa Oromoo akka qaama alaatiif ergame Oromiyaatti waraana gaggeessaa jirutti ibsuuf yaalaniiru. Warroonni ergama diinaa qabatanii Oromiyaa keessa sosocho'an kana gufachiisuuf ergama akkasii fudhatanii Oromiyaa keessa socho'aa turan. Hidha haaromsaa danqamaa ture akkasumas ammoo waraana Tigraayitti gaggeeffamaa tureef waraana naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo yoo himatan kun kan jalqabaa miti. Diinonni keenya akka hidhi kun hin xumuramneef olola guddaa gaggeessaniiru kan jedhan Awwaluu Abdii warri baala gizeen hidha haaromsaa gurgurateera nuun jechaa turanis hedduudha jedhan. Ta'us garuu kan hidha kana gurguratee biyya tanaa deeme warra akkas jechaa turedha jechuun dubbata Awwaluu Abdii. Oduudhuma wal qabateen guyyaa boruu hiriirri guddaan Oromiyaatti gaggeeffamuufi jedhame. Hiriirri kun hiriira deeggarsaa hidha haaromsaa akka ta'e himameera. Hiriirri deeggarsaa jedhame kun eebbifamuu hidha haaromsaa hordofee akka ta'e kan ibsame yoo ta'u ummanni akka hiriira ba'uuf mootummaatu waamaa jiras jedhameera. Odeeffannoo nuti magaalota sadii irraa arganneen galgala dilbataarraa eegalee kaadireen ummanni akka hiriira ba'u waamicha godhaa jirti jedhame. Magaalota sadeen kanaan alaas kutaalee Oromiyaa garagaraatti guyyaa boruu yookaan ammoo roobii ummata hiriiraaf waamaa akka jiran ibsameera. Keessumaa jiddu galeessa Oromiyaatii fi godina Jimmaatti qaamonni mootummaa ummata akeekkachiisaa akka jiran himame. Ummanni yoo hiriiran baane tarkaanfii irratti fudhachuuf dhaadataa jirus jedhame. Hiriira boruu kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanii haasawaa taasisuu akka danda'anillee ibsameera. Oduu itti aanuun bu'aan qormaata biyyaalessaa kufaatii mootummaa ifatti agarsiisaa jedhame. Haaluma kanaan ABO'n ibsa baaseen kufaatii barattoota mudate waan qaaneessaa jechuun ibseera. Tibbana ministeerri barnootaa ibsa baaseen barattoonni walakkaa miiliyoonaatii ol ta'an qormaata biyyaalessaa kufuu beeksisee ture. Dhimma kanarratti qaamonni dhuunfaaf dhaabbileen siyaasaa garagaraa ammallee yaada kennuurratti argamu. Dhaabbilee siyaasaa keessaa tokko kan ta'e Addi Bilisummaa Biyyaalessa Ogaadeen yookaan ABO'n ibsa kaleessa galgala baaseen bu'aan qormaataa kutaa 12ffaa bara kana rifachiisaa ta'uu ibseera. Akka ragaan biiroo barnoota naannoo Somaalee baase agarsiisutti barana qormaata biyyaalessaa kan fudhatan barattoota 16,779 keessaa barattoota 462 qofaatu dabre. Kunis kan agarsiisu dhibbeentaa 2.7 qofti qormaata kana akka darbanidha. Akka ibsa ONLF'tti bara darbe naannichatti barattoonni 22,883 qormaata akka fudhatan kan yaadachiise ONLF yookaan ABO'n sana keessaa barattoota 263 qormaaticha darbaniiru jedhama. Bu'aan qormaataawwan kana qaanii jechuun ibse ABO'n itti dabaluudhaan bu'aan kun kufaatii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee ifatti agarsiisaa jedhe. Bulchiinsi mootummaa naannichaa waggoottan 7 dabran keessatti barnoota fayyaa bishaaniif misooma diinagdee irratti homaa akka hin hojjannees ibse. Bulchiinsi kun malaammaltummaa irratti bobba'ee saamicha guddaa gaggeessaa jira jedhe. ABO'n yookaan ONLF sababiin guddaan barattoonni naannoo Somaalee kufaatiif saaxilamaniif laafina tajaajila mootummaa dabrees malaammaltummaa dhaabbilee keessatti hammaateedha jechuun xumure. Akkuma guyyaa dabre ministeerri barnootaa biyyattii ibse barattoota qormaata biyyaalessaa fudhatan 585 keessaa 536,962 guutummaatti kufaniiru yookaan qabxii darbiinsaa hin arganne.
Kanaanis barataa 48 qofaatu qormaata biyyaalessaa darbe akka biyyaalessaatti. Gama biraatiin barataa 48 jechuun yuunivarsiitiin Bahar Daar qofti barattoota kana fudhachuu ni dandeessi jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaan qabdu 49 keessaa 48 lafatti hafu. Gama biraatiin manneen barnootaa 1200 barataa tokkollee qormaata akka hin dabarsine himame. Waggoottan 3 dabre walitti aansuun barattoonni haaluma kanaan guutuu Itoophiyaatti kufaniiru. Kufaatii barattootaaf gaafatamaa ministeera barnootaati kan jedhan hedduudha. Ministeerri barnootaa garuu anaaf barattoota caalaa manneen barnootaa gaafatamoodha jedhan. Dheengadda gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka ministeerri barnootaa jedhutti barattoota saayinsii hawaasaa keessaa barattoonni 5.2 akkasumas immoo kan saayinsii uumamaa keessaa 11.4 qabxii 50 fi isaa ol galmeessaniiru. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti qabxii olaanaan saayinsii uumamaatiin galmaa'ee 591. Qabxiin kun mana barnootaa ifa boruu Dodolaatti galmaa'uutu gabaafame. Qabxii olaanaan saayinsii hawaasaatiin galmaa'e immoo 562. Kunis naannoo Oromiyaati. Barattoota karaa onlaayiniitiin qoraman walumaa gala 134 keessaa barattoonni 29,233 qormaata kana akka dabranii himame. Kunis kanneen waraqaan qoraman caalaa kan onlaayiniin qoraman irra wayyaa ta'uu Profeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee naannoo Harariitii fi naannoo Amaaraa jiddu galeessan kanneen barattoota olaanaa dabarsan keessa akka ta'an gabaafame. Naannoon Oromiyaa immoo dirree kufaatii yookaan tan barattoonni itti kufan taateetti. Wayita oduu tana qindeessaa jirru oduu haarawaa biiroo barnoota Oromiyaa irraa dhaga'ameen akka biyyaatti manneen barnootaa 1200 ol barattoota tokkollee dabarsuu hin dandeenye. Sun keessa naannoon Oromiyaa manneen barnootaa 553 barataan tokko osoo hin dabrin hafeera jedhame. Kun ammoo kufaatii hamaa gama Oromiyaatiin barnoota irratti mul'ate keessaa kan jalqabaati. Waggootaas waraana keessa tan jirtu Oromiyaan manneen barnootaa gara kaampii waraanaatti jijjiiramuun himatamaa tureera. Dhaabbilee mirga namoomaatiif falman mootummaan manneen barnootaa kaampii waraanaa taasifateera jechuun qeeqas turan. Oduu biraatiin FIFAan himata Itoophiyaan dhiyeeffatteef deebii laateen qabxii Ijiptii Itoophiyaa irratti lakkoofte akka hin haqamne beeksise. Haaluma kanaan tapha gulaallii waancaa addunyaatiif Kaayirootti dhiyoo taphatame hordofuun himata Itoophiyaan bulchiinsa kubbaa miilaa addunyaa FIFAatiif dhiyeessiteef dhaabbatichi deebii kennu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Federeeshinichi ibsa kaleessa miidiyaaleedhaaf laateen tapha gulaallii kana irratti deeggartoonni kubbaa miilaa Masrii faarfannaa alaabaa biyyattiitiif kabaja dhabuu isaaniitii fi carallaa FIFAadhaan ifatti dhoorkame ija taphattoota Itoophiyaa irratti ibsu isaanii ilaalchisee komii jiru xalayaadhaan dhaddacha dhimma seeraa FIFAadhaaf beeksisee turuu himeera. Ibsa kana kan laatan obbo Baahiruu Xilaawun itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa himata Itoophiyaan dhiyeeffatte kanaaf fulbana 2025 deebii kenna jedhame eeggamaa turuu dubbatan. Obbo Baahiruun akka jedhanitti FIFAan deebii isaa kenneen dhimmichi kan qabxii tapha kana hordofee argame jijjiirsisu akka hin taane beeksisuun gama naamusaatiin garuu ija bulchiinsa seeraa kubbaa miilaa addunyaatiin murtee seeraa fudhatamu koreen naamusaa kan FIFA Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kan beeksisu ta'aa jechuun deebii kana qofa argachuu himan. Kanarra kan darbe garuu tarkaanfiin sirriitti Ijipti irratti fudhatamuuf hin jiru jechuudha. Oduu biraatiin namoonni lama pirezidaantii Zaambiyaa ajjeesuudhaaf shira xaxaa turan hidhaan adabaman. Haaluma kanaan manni murtii Zaambiyaa namoota lama pirezidaantii biyyattii Hakaayindee Hichileemaa ajjeesuudhaaf itti mooran hidhaa waggaa 2tiin adabuu himeera. Lammiin Zaambiyaa Leeyonaardi Piriitii fi lammiin Moozaambiik Jaastiin Maabuleesee Kanduudee jedhaman pirezidaanticha irratti mooruudhaaf osoo jedhanii ji'a muddee dabre to'annoo jala oolan. Namoonni lameenuu waan itti mooranii fi gaararraa lubbuu qabdu waliin to'annoo jala oolfaman. Manni murtii biyyichaa labsii gocha tolchaa yookaan ammoo mooraa kana jalatti namoota lamaan himate yakkamaadha jedhe. Akka ilaalcha kootti namoonni himataman lameenuu diina pirezidaantichaa qofa utuu hin taane diina uummata Zaambiyaa hundaatii jedha ogeessi seeraa murtoo kana dabarseef faayin
Mayambu. Moora waliin qabaman sana kan isaanii ta'uu lameenuu amananiiru. Piriin ammoo eegeen gaararraa xiqqoo urate moora yookaan ammoo falfala keessatti fayyadaman akka namni sun guyyoota 5 keessatti du'u gochuu akka danda'u himeeraa jedha ogeessi seeraa Mayambuun. Abukaattoon namoota lameenii Agiriiphaa Maalaandoo ammoo himatamtoonni kunneen yeroo jalqabaatiif yakkaa waan himatamaniif araarri akka godhamuuf gaafateera. Adabbii maallaqaatiin akka adabamanii gadhiifaman gaafatus manni murtii yaadicha hin fudhanne. Ogeessi seeraa Maayambuu akka jedhanitti akkuma biyyoota Afrikaa kaanii uummanni Zaambiyaas moora yookaan falfala kanatti amanan jiru jedhan. Kun saayinsiidhaan mirkanaa'uu baatus humna qaba jedhanii amanu. Seerrilleen kan ba'e uummanni sodaadhaan akka hin jiraannee fi miidhaa isaan geessisuu danda'u jedhamee amanamu irraa tiksuudhaaf jedha ogeessi seeraa kun. Gaaffiin jiru namoonni himataman dhuguma humna olaanaa waan barbaadan gochuu danda'u sana qabu kan jedhu miti. Isaan akka humna qabaniitti of ilaalu isa irratti ammoo ragaa kana gochuu danda'u qabu kan jedhudha jedhan. Hidhaa waggaa 2 gocha moora isaaniin irratti darbeen dabalata waan mooraaf isaan gargaaru qabatanii argamu isaaniitiif ammoo hidhaa dabalataa ji'a 6tiin kan adabaman ta'uun himameera. Pirezidaantiin Zaambiyaa Hichilemaan gocha mooraa yookaan ammoo falfala kanatti akka hin amanne himeera. Himata kana ilaalchisee garuu yaada kenne hin qabu. Ogeessi seeraa Diiksan Jeeree seerri dhimma falfalaa ilaalu kan darbe bara kolonii keessa 1914 ta'uu himan. Namni seera kanaan himata baay'ee ta'uu baatus jaartolii gocha akkasiitiin himatamuun uummanni ba'ee tarkaanfii irratti fudhatuuf da'oo seeraa kennuudhaaf jecha akka hojiirra oolee jiru himan. Zaambiyaa keessatti dhimmi falfalaa kun waan haarawaa miti. Maatiin pirezidaantii duraanii Edgar Lunguutii fi mootummaan erga inni du'ee haala sirna awwaalcha isaa irratti wal dhabaniiru. Maatiin Lunguu bakka dhaloota isaatti awwaalamuu qaba jedhanii amanu. Mootummaan maatiin kan kana gaafatuuf moora yookaan ammoo falfala wayiitiif ta'a jedhee amanam. Pirezidaantii Lunguun Afrikaa kibbaatti erga boqotee mootummaa fi maatiin bakka awwaalchaa isaa irratti waan walii hin galleef ammayyuu reeffi isaa kutaa reeffaa keessa akka jiru himameera. Yeroo gaarii.